Ijoollee hiriyaa kokottaa, ijoollee hiriyaa kokottaa, ijoollee hiriyaa kokottaa, sagalee waaqayyoo hin dhaggeeffannaa. Macaafa qulqulluu koo baay'ee nan jaalladha, nan dubbisa, waan inni nan jedhu hundinuu nan godha. Galani, 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 galani. Ulfinni guddinni, ulfinni guddinni. Maalummaa? Waaqayyoo haa ta'uu baruma baraani. Inni dinqii haadhoo hin geeddaramuuni. Barsiisa. Hin beektan seeneem. Dur ijoollee taanee kana faarfannaam jaalallee. Dhugamoo? Anis baay'een jaalladha faarfannaa kana. Har'a ati na wajjin ijoollee barsiisuudhaafis ijoollee asii gadi foddaa TVdhaan mana isaanii irra taa'anii ilaalan nagaatti dhaamuuf yaada kee hiruudhaaf waan dhufteef galatoomii jaalallee. Gaariidha kaa. Yaadattaa jaalallee atillee asin turre obboleessa kee ture. Ati garuu mana teessee akka ilaalaa turte bilbiltee natti himteetta. Sagalee waaqayyoo waliin akka barachaa turre macaafni qulqulluu sagalee waaqayyoodha kan jedhu irratti waliin haasa'aa turre mini waliin barachaa turre mini. Sirrii baay'ee natti toleera. Har'as isatti fufnagaan. Tole. Jalqaba ijoollee nagaa gaafannu. Haa ta'u kaa. Attam jirtu ijoollee fayyaa keessanii. Nu waaqayyo abbaa keenya galatoomu galanni isaaf haa ta'u fayyaa keenya. Ameen. Har'as barumsa isa torban har'aa waa'ee macaafni qulqulluu sagalee waaqayyoodha kan jedhu waliin barachaa turre sana har'as isaa jaalallee wajjin waliin isinitti dhufaa herragaan nu hordofaa. Macaafni qulqulluu sagalee waaqayyoodha kan jedhu ergaa Xiimotewos isa lammaffaa boqonnaa 3:16 jiru. Macaafolii hundumaarraa macaafolii macaafa qulqulluu keessa jiran hundumaarraa afurri waaqayyo akka irra jiru kana waliin dubbannee turre. Ittaanee immoo macaafni qulqulluu namoota adda addaadhaan akka barreeffame namoota 40 ol akka barreeffame macaafni qulqulluu walitti qabamee macaafuma ta'ee guutuu macaafa ta'ee achi as kan dhufe waggaa 1600 akka fixe isinitti meeramini. Barsiisa garuu maalidha? Si duwwaa dubbataan gaafattu turtee moo? Siin gaafa barumsa isa torbanarraa ijoollee yaadachiisa dheeni. Wal wajjin yaadachiisnaa kaa. Ati mana turte ka gaafan barsiisu teessee dhaggeeffata turte. Sirriitti dhaggeeffadheera noo. Haa ta'u kanaafi har'a barumsa keenya akka isa torbanarraa wajjin wal isinii qabatee na wajjin buutanii fi waggaa 1600 macaafni qulqulluu walitti qabame macaafa guutuu ta'e achi as akka ba'u. Waggoolee amma kana fixa jechaadha ilaalagaan seera uumamaa kaasee amma mul'ata Yohaannisitti kan jiru macaafoliin kun 66 kun walitti qabamanii egaa yommuu sanatti macaafa 66 duwwaa mini macaafa hedduu caafamee ture. Macaafa hedduu caafamee baroota kana isa keessaa macaafni afurri waaqayyo irra jiru addaan funaanamee kun sagalee waaqayyoodha. Kun yaada waaqayyoodha jedhanii macaafa 66 walitti qaban. 66. Macaafa kana gaafa walitti qabanii macaafni 66 kan hundumaa namoonni gaafa dhaga'anii garaa isaaniitti akka bu'amu akka isaan qalbii diddiirratan akka isaan bu'an isinitti himeen ture mini. Kanaaf har'a immoo isumatti kan itti aanee jiru macaafni qulqulluu biyya lafaadhaaf inni lammaffaa macaafni qulqulluu biyya lafaadhaaf karaa warra Yihuudootaa akka nu laatamee waliin baranna jechaadha. Eessattidha macaafni kun kan caafame isa jedhu isinitti meera. Amma immoo macaafni kuni karaa warra Yihudii jedhaman kana qomoo warra Israa'el jedhaman kana karaa isaanii macaafni qulqulluu gara biyya lafaatti dhufe jechaadha. Waaqayyoon akkamitti namoonni kun macaafa kan akka isaan caafan warri kaan mul'ataan warri kaan bakka rafanitti waaqayyoon abjuudhaan itti dubbachaa warra kaanii mul'atatti dubbachaa warra akka Musee immoo qalbii isaanii sammuu isaanii keessatti waaqayyoon yaada isaa isaan keessa battala sanaan gaafa kaa'u hin caafuu turanidha.
Fakkeenyaaf Museen gaafa Waaqayyoon bantii Waaqaaf lafa uume Museen biyya lafaarra hin jiru. Eessaa fidee Museen Waaqa jala fiigee hin caafne isiniin jedheera mini. Yemmuu sanatti Museen kan caafe kana yaada Waaqayyoo hafuura qulqulluudhaan gara sammuu isaatti gaafa dhufu Waaqayyoon jalqaba bantii Waaqaaf lafa uume jedhee caafe. Kan nama dhibu keessaa hafuura Waaqayyootu itti gadi gaafa dhufu yemmuu sana guyyaa jalqabaa kana jedhee dubbatee jechaadha. Egaa macaafni qulqulluu karaa saba Israa'el gara biyya lafaa akka dhufee, karaa Yihuudoota akka dhufee, ergaan kunis namoota biyya lafaa jiran hundumaa akka ga'uuf karaa warra Israa'el kana Waaqayyoon filate. Akkasuma raajicha Isaayyaas 45:22 irraa akkasidha. Halcheedha. Isin warra daarii lafaa jirtan hundumti keessan ani Waaqa dha'ooti. Ana ala waan Waaqni biraan jiru fuula keessan gara kootti naannessaa jedha. Ilaala isin daarii lafaa kan jirtan gamaaf gamana warra jirtan Waaqa biraa dhiisaa. Ana Waaqni dhugaa gara kootti deebi'aa. Waaqni biraan jiru anuma Waaqni dhugaa jedhee dubbata. Galanni isaaf haa ta'u. Kan nama dhibu kan kana dubbatu Waaqayyoon saba Israa'eliin biyya lafaa giddu galeessaa filatee karaa isaanii sagalee kanaan gara biyya lafaatti dhufa ture. Jaalal baay'ee namatti tola. Isin gaan daara lafaa kan jirtan hundumtuu gara kootti fuula keessan deeffadhaa. Waaqa adda addaa waaqeffatinaa. Waan adda addaa wajjin hin bu'inaa. Garaa keessan naa kennaa. Ani isin keessan jiraadhaa. Ani isiniin gaggeessa jedha arras. Galanni isaaf haa ta'u. Inni sadaffaa immoo macaafni qulqulluu sagalee Waaqayyoodha kan jedhu keessatti macaafni qulqulluu gaafa nuu laatamu yookaan saba Israa'eliif yeroo laatame sanatti karaa Musee gizee dhufe sanatti mudaa tokko malee rakkoo tokko malee yookaan dogoggora tokko malee gara saba Israa'elitti akka dhufe akkasuma biyya lafaadhaaf dogoggora tokko malee yaada Waaqayyoo of keessaa kan qabuun gara biyya lafaatti sagalee Waaqayyoon kun gara keenyas dhufe jechaadha. Macaafni qulqulluu har'a nu bira jiru kun inni nu bira ga'e kun salphaan ga'e mini ijoo. Macaafni qulqulluu walitti qabamuudhaaf waggoolee hedduu akka fixe isinitti himeera mini. Macaafni kun immoo bara keenya bara kana keessa as ga'uudhaaf lubbuun nama baay'ee wareegame, baay'een hidhamanii, baay'een reebamanii, baay'een ajjeefamanii, baay'een boolla leencaatti darbatamanii, baay'een abidda keessa bu'anii amantii isaanii kana jabeessatanii isa Waaqni bara baraa jedhanii qabatanii addanaan ga'anii galanni isaaf haa ta'u. Edda nu harka gale moo jaalallee koo macaafa kana dambiitti kunuunfannu, dambiitti dunfifannu, dambiitti isaaf jiraannu. Macaafni harka keenya jiru kun mee jaalallee koo salphaa godhuudhamoon du'a baay'ee keessa abidda baay'ee keessa darbee har'a nu bira ga'e galanni isaaf haa ta'u. Waan jettu qabdaa? Engada obsa wajjin teenyaasaa turre. Maal waliin jenne beektaa? Macaafa qulqulluu koo nan jaalladha. Macaafa qulqulluu koo nan dubbisaa. Macaafa qulqulluu koo waan na ajaju hundumaa nan raawwadhaa wal jenne. Sirriidha kan ammaa gochuu sirra jaalallee koo. Macaafni kun akka salphaan nu bira hin geenye. Macaafni kun gatii guddaadhaan nu bira ga'e. Kanaaf macaafa kanaaf kabaja laannu. Isatti aanu torbee waa'ee macaafa qulqulluu sagalee Waaqayyoodha kan jedhu isa xumuraa torbeen isinii fidee dhufa. Amma torbeetti waan jettu yoo jiraate jaalal? Haa kadhannu. Haa ta'u hin kadhanna. Yaa Waaqayyoo waan nu barsiisteef galatoomii. Ameen. Sagalee keef iddoo guddaa akka laannu nu gargaarii. Ameen. Akka dubbisnus nu gargaarii. Ameen. Ameen. Amma torbeetti nagaa Waaqayyoon jedhaa.